Ulfaataa Margaa Badhaadhaatiin jedhama. Miseensa galma hora Ambootii saniif waan silaa akkaataa galmi kun itti turee fi akkaataa silaa inni lafa dhuunfaa isaallee itti argate sagantaa dhaloota kanaallee akkamitti akka silaa adeemaa deemu afgaaffii gaggeessitoota galmaa fi namoota galma kana keessa buleeyyii ta'aniif gochuuf deemaa jira jechuudha. Boonaa olaanaa Guddisaa jedhama. Miseensa galma hora Ambootii akka galmaatitti immoo hojii gaggeessaa galma kanaati. Sanaan durallee kutaa faayinaansii keessa hojjechaa ture jechuudha. Kutaa faayinaansii keessatti abbaa herreegaa akkasuma immoo hojii gaggeessaa ta'ee hojjechaa ture. Kanaaf immoo bara 2012 gara hojii gaggeessaa galmaatti dhufee hojii dhaloonni kun qabu waan dhaloonni kun qabu hamma dandeettii fi hamma ogummaa kiyyaa hojjechaa ture jechuudha. Egaa galmi hora Amboo hundeeffamni isaa bara 2006 bitootessa 12 kanarraa kaasee hojii amantii waaqeffannaa hojii dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hojjetu qixuma galmoota kamiitiin hojjechaa ture jechuudha. Kanuma keessa galmi hora Amboo mana kiraa ofiif kireeffatee mana nama dhuunfaa keessa ture. Kanarraan ka'uudhaan immoo wantoota barbaachisu gama mootummaatti deemuun gaafataa ture jechuudha. Waggaa 6 fi erga galmi hundeeffame irraa kaasee waan mirgi amantiin tokko argachuuf gama mootummaa deemuun gaafatamaa ture deddeebii keessa hamma galma mataa isaa argatee jira jechuudha. Bara 2012 gara dhumaa irraa kanaaf rakkinni tokko haa jiraatu. Sanaaf immoo kan keessaa bahuu dandeenyu hojii jechuudha. Maaliif dhaloonni bakka kana jiru dhaloota hojiitti amanu, dhaloonni galmaa dhaloota hojiitti amanuu jechuudha akka waliigalaatitti. Dhaloota hojiitti amanu immoo wanti inni dadhabuuf hin jiru, waan fedhee hojjechuu waan danda'uuf dhaloonni galma jiru yookiin dhaabbanni keenya dhaabbata hojiitti amanu, dhaloota hojiitti amanu waan ta'eef gara fuulduraatti illee namni hojiitti amanuun nurra jiraata jechuudha. Maaliif yoo hojjetan malee waa dhufuu hin danda'u. Sagantaan kunillee hojiitti amanaa. Kanaaf dhaloonni hojiitti amanuudhaan bakka kana geenyee galma kanallee immoo kan ijaare dhaloonni kuni namoota jaalala sagantaa kanaa qaban sagantaa kana hubachuudhaan deeggarsa gochuu fi akkasuma irra caalaa immoo miseensonni galmaa fi hanga namoota waan kana hubatanii fi galmoota keenya tuquudhaan galmoonni keenyallee dinagdee walitti qabuudhaan galma kana ijaarannee jirra jechuudha. Hayyee tole fayyaadha galatoomaa. Saniif galmi kun waan keessa darbee sadarkaa mana kiraarra ture mana kiraarraa immoo lafa dhuunfaa argatee bakka kana gahee galma ijaarratee gaafa silaa lafa kana fudhachuudhaaf deemamu aarsaan kaffalamaa ture yookaan immoo waan isin mudate gama maaltu jira achi keessatti maaltu ture dadhabbii akkamiitu ture? Bara darbee gara ji'a waxabajjii keessa jechuudha galmi kun kan inni lafa argatee. Kanaaf immoo lafa argachuu keessatti namoonni waan kana ittiin quunnellee ni jira jechuudha. Kanaaf yeroo bakka kana dhumnutti dallaa illee diiguu hanga dallaan illee diigamee lamuu ijaaramuutti itti gahee kana keessa darbinee bakka kana geenyee jirra jechuudha. Kanaaf immoo dhaloonni wanti inni dadhabuun hin jiru. Maaliif dhaloonni dhugaan deemu gufuun isan dhooftu. Kanaaf milkiin keenya dhugaan deemuu keenya dhalootuma sagantaa isaa ofu waan ta'eef akkanaan dhaloonni gara fuulduraattii fi bakka biraa jirullee kana hubachuun waan irraa eegamu jechuudha. Dhaloonni magaalaa biraa haa ta'u magaalaa kana sagantaa kana hubachuun sagantaan kun kan isaa ta'uun hubachuun waan irra jiraatudha jechuudha akka waliigalaatti. Kanaaf namoonni waan kana hubatanii wanti kun dhugaa ta'uu hubatanii sagantaan kun sagantaa uummata Oromoo ta'uu hubatanii waan kana keessatti illee qooda fudhachaa turan hinuma jiru. Gama caasaa mootummaa keessallee haa ta'uuti gama hawaasa Oromoo kan sagantaa kana keessa hin jirrellee haa ta'u. Kanaaf immoo isaan kana haa galatooman jechuun barbaada jechuudha. Gaggeessaa galma kanaa taatanii gaggeessaa galma tokko hidhatni gaggeessitoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa wajjin hin qabuu fi
galma kana keessattis gaheen inni sila dhaloota kana wajjin hin qabu maali kan jedhu banamee nuuf himaati gara xumuraatti deemnaa jechuudha. Tole gaggeessaa tokko yoo jennu egaa dhaabbatarraa kaasee caasaan hanga galmaatitti jira jechuudha. Dhaabbata jiddugalatu jira, jiddugala wiirtuutu jira, wiirtuurraa koonyaatu jira, koonyaarraa galmatu jira jechuudha. Warri kun egaa warra wal quba qaban, warra yeroo yerootti wal dubbisan, warra waan tokko hojjetanii jenneetu beeknaa jechuudha. Waan dhaabbanni hojjetu galmi hojjeta. Dhaabbataa jechuun walitti dhufeenya galmootaati jechuudha. Galma jechuun dhaabbataa, dhaabbata jechuun galmaa jechuudha. Teessoo dhaabbataa yoo fudhanne bakka hedduutti bakka lama jira. Boosatii fi galma Gafarsaa Burraayyuuti. Kana jechuun gaa galmootuma akka galma hora Ambootii jechuudha. Kana yoo jennu gaa hojii tokko hojjetan wal quba qabanii jechuudha caasaan dhaabbata hamma galmaatitti. Kanaaf immoo gaa kana yoo jennu gaggeessaan tokko akkamii gaafa jennu gaa miseensa isaa faana walitti dhufeenya moo miseensa giddu galeeffata godhatee jaalala miseensa faana qabaachuun irra jiraata. Hojiin hojjetamuu kan danda'u yoo galma keessa jaalalli jiraate, yoo miseensii fi gaggeessaan wal jala yaa'insi yoo jiraate, yoo miseensi gaggeessaa jirutti amane, yoo warri waliin hojjetan walitti amanuun, walitti qoofuun yoo wal jala yaa'insi jiraate haala kanaatiin hojiin hojjetamuu danda'a jechuudha. Yoo wal jala yaa'insi jiraate milkaa'insi jira waan ta'eef caasaa galmaatii hanga dhaabbataatitti namuu wal quba qabaa jechuudha. Sirriitti wal beekanii sirriitti wal quba qaban. Hayyee tole fayyaa tahaa jechaa amma galmi hora Amboodaa lafa mataa isaa argatee ijaarsa isaa ijaarratee har'a galma kana bareedu kana keessa jira. Saniif galma kanarra ijaarsa galma kanarra gahuunis cichoomina miseensa galma kanaatii fi caasaalee galma kanaatii jettanii nu himtanii. Kanaaf akka amantiititti waan isin hafu jiramu guuttattanii jirtanii. Irra darbee immoo eegaa waan kana nu himtanii booda immoo dhaamsa dhaloota kanaaf dhaloota silaa har'a lafa argatee yookaan illee argannillee warra adeemsarra jiran warra galma biraa keessa illee jiranii fi dhaamsi isin dabarsitan maali akka gaggeessaa galma hora Amboo tokkootitti? Tole amantiidha. Amantii waaqeffannaa jechuun amantii uummanni Oromoo kalee ittiin jiraachaa turte, amantii dachee kanarra turte waan ta'eef wanti akka amantii tokkootitti guutamuu qabu. Qaamni mootummaallee waan hubatuu qabu. Amma bakka galmaa argatee lafa mataa galma dhuunfaa isaa ijaarratee jira jechuudha. Alinnaan bakka awwaalcha yookiin ujuba argachuun irra jira jechuudha. Maaliif namni du'uun heera uumaati waan ta'eef namni ni du'a. Gaafa du'e immoo bakka gataa yookiin ujuba argachuun irra jiraata. Bulchiinni magaalaa Amboollee kana hubatee dhaloota kana wanti barbaachisu maaliif manni amantii hedduun bakka awwaalchaa manni amantii dhabee hin jiru jechuudha. Maaliif nutillee amantii waan gaggeessinuuf qixa amantii kamiitiinuu hubatee waan kana nuu kennuun dhaloota kana waan kana kennuun waanuma irra jirudha jechuudha. Waliigalaatitti wanti ani dhaamu miseensota galmaa yookiin miseensotuma akka waliigalaatitti jiranirraa wanti eegamu gaa warreen galma argatanii akkasuma immoo warreen kanallee hin arganne, warreen bakka awwaalchaa yookiin ujuballee hin arganne cichoominaan itti deddeebi'ee namuu nuffii tokko malee itti deddeebi'ee waan kana gaafachuun osoo dadhabe hin jedhiin waan kana gaafachuun akka irraa eegamu dhaamaa jechuudha. Akka waliigalaatti wanti ani akka waliigalaatti immoo miseensota jiran yookiin miseensota galma hora Ambootiif dhaamu yookiin akkuma waliigalaatittuu miseensota galma hora Amboo jechuun miseensa dhaabbataati. Miseensota hundaa waan tan dhaamu wal jala yaa'insi, walitti quufinsi, jaalalli waan dhaloota kanarraa eegamu. Yoo wal jala yaa'insi jiraate, yoo walitti quufinsi jiraate, dhaloonni kun wanti inni dadhabu hin jiru. Dhaloonni kun immoo dhaloota gochaatti amanu, dhaloota hojiitti amanu, dhaloota gochaan itti jiraatee hawaasa isaallee barsiisu, dhaloota hawaasa gochaan barsiisee hawaasni kun dhugaa waan kanaa hubatee akka dhaloonni kun gara galmaatti dhufuuf qooda guddaa kan taphatu miseensota galma jira waan ta'eef haala kanaan gaa
gochaan dhaloota keenya barsiisuun nurra jiraataa jala yaa'insi nurra jiraataa waan dhaggeeffataniif horaa bulan. Ayaan maqaan kiyya Oliifan Solomoon Goffaatiin jedhama. Miseensa galmaa horaa Ambootii akka galmaatti immoo gaheen hojii biyyaa kutaa faayinaansii keessatti abbaa herreegaa jechuudha. Miseensa sila galma horaa Amboo kan hin ta'anii bara 2002 kan irraa eegaleeti. Sila eegalee sila miseensuma ture hanga 2011tti 2011 irratti gara kureetti dhufee kutaa barnootaa keessatti barreessaa kutaa barnootaa ta'ee hojjechaa ture. Achi booda 2012 gara kutaa faayinaansiitti dhufe. Akkuma sila lafti kun nuuf kennameen oollee osoo hin bubbuliin ijaarsa eegallee jechuudha. Sila akkuma lafti kan arganneen. Kaniif immoo har'aawwan isin argu galma horaa Amboo keessatti barataa wiirtuu taataniiti madaallii kurmaana sadaffaadhaa kan yoo isin fudhatan isin argee irraan wiintaleeti. Ayee silaa'uu barnoota wiirtuu kana kan eegalle bara 2012dha. Silaa akkuma addunyaatti dhukkuba sila addunyaa kana mudate irraan kan ka'e barnoonni kun addaan cite. Kurmaana lama xumurree kurmaana sadaffaadhaatti addaan cite jechuudha. Bara kana immoo kurmaana sadaffaarraa eegallee itti fufneeti guyyaa har'aa kana madaallii fudhannee jirra jechuudha. Sila madaalliin kun immoo kan barbaachise maaliifi jennaani sila gara fuulduraatti illee babal'inni galmoota sila dhaabbata kana jala jiranii waan barbaachisuuf galmi kun Oromiyaa hunda irra darbee bakka sila gurraacha Afrikaa jiru marayyuu gahuu waan qabuuf barsiisota sila galma sana keessatti barsiisuu danda'ani oomishuudhaaf dhaabbanni kun illee barsiisota kana oomishaa jira jechuudha. Kanaaf sila barsiisota barsiisuu danda'an kana galma keessatti barsiisee madaalee kan gahumsa qabu jedhamee gara sila barsiisutti ergee kan immoo hanqina qaballee irra deebi'anii akka barnoota kana leenjanii fi akka sirriitti bilchina godhatan gochuudhaaf leenjii kun barbaachisa jechuudha. Wiirtuu kana barachuun maaliif akka barbaachisu dhaamsa akka waliigalaatti qabaatan borus immoo maal akka hojjechuun barbaachisu dhaloonni kun akkamitti akka barachuu qabu waan dhaamta yoo jiraate dhaamsa nuu geessan jechuudha. Galatooma silaayuu nama baratetu nama barsiisa. Cichoomnee barachuun deemnee immoo dhaloota barsiisuun sila dirqama dhaloota kanaati jechuudha. Dhaloota waa barate kanaati. Kanaafuu dhaloonni sila galma kana keessa jirullee haa ta'u sila akkuma dhaabbataa miseensota dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaatti namuu baratee barsiisuun dirqama waan ta'eef cichoomni hawaaf jechuudha. Maqaan kiyya Guddataa Kitaaba Faayisaatiin jedhama. Galma horaa Ambootti immoo hojii kiyya gaggeessaa kutaa barnootaati. Gaggeessaan kutaa barnootaa mee gaheen isaa maali galma kana keessatti dhaloota kana barsiisuudhaaf maali gaheen isaa yookaan immoo gahee hangam galma kana keessatti qabamee irraan mul'atan jechuudha. Gaggeessaa jennaan silaafuu akka uummata Oromootti gaggeessaan maal akka ta'e yoo gabaabaa raayyoon si himu. Gaggeessaan kan silaa waan dhaloonni qabu barnoota illee haa ta'u waan samsaa qabu san silaa akkaataa ittiin dhaloota isaa biraan gahee wal barsiisuu danda'u san qajeelcha kennaan gaggeessaa yookaan barsiisa galma keessaa qabu san fayyadamuudhaan akkatti dhaloota galmatti barnoota warra abbaa Oromoo yookaan amantii kennaa barachuu qaban bifa wal fakkaataan akkatti dhaloota biraan gahan barsiisaa galma keessaa qabu fayyadamuun akkamitti akka biraan ga'u san gaggeessaa yookaan haala mijeessaadhaa san galatti hojjetaa jechuudha. Ayyee fayyaada hayi. Saniif gaggeessaan kutaa barnoota galma horaa Amboo kun walitti dhufeenyi inni gama kutaa barnootaatiin barnoota kana eessaa dhufeeti baratamaa jira. Hangam immoo barnoonni kun hangam deemaa jira dhaloota meeqa hangam oomishaa jirtanii akkamitti deemaa jirtan mee galma kana keessatti dhaloonni isin hubachuu irratti maali waan ta'amaa jiru? Gaaffii gaariidha. Silaawuu barnoota jennaan namni amantiin kamuu akka barnoota qabu quba qabaa jechuudha. Hubannaa hawaasaa keenya yeroo kana ilaalle barnoonni amantii waaqeffannaadha. Barnoota akkamii akka ta'e hubachaa kan jiran galma amantii waaqeffannaa keessatti duraan gaafa galma amantii waaqeffannaa keessatti barnoota amantii kanaa fudhatuun irratti waaqeffataadha gaafa jennee irma keessaan Oromoon amantii waaqeffannaa qabaachuu haga xiqqaa irraa beeknutti bifa kanaan gatii barnootatti kenninee galma teenyee irraa barachaa wal barsiisaa hin turre. Amma booda immoo erga dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa amantii kana Oromoo maraamtaa gahuudhaaf roorfatee caasaa garaagaraa dhiyeeffatee akka barsiisuuf walitti barnoota kana kennuu eegaleetii nullee galmatti dhaloota silaa bakka dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa barnoonni akka Oromoo qaqqabuuf yookaan dhaloota waaqeffataa ta'e kan barsiisuuf akka haala mijataadhaan caasaa dhiyeeffate sanitti barsiisaa waan jirruuf nullee silaa dhaabbanni sadarkaa
dhaabbataa irraa kaasee hanga galma gahutti caasaa kutaa barnootaa gaggeessaa irraa hanga miseensaatti diriirsee barnoota kennaa waan jiruufi sanuma irraa kaaneen illee dhaabbata irraa wiirtuu qoonyaa kaasee hanga galmaa caasaa jirsan fayyadamuudhaan sanfaana wal dubbisnee qajeelfama gama dhaabbataa irraa kaasee wiirtuu qoonyaa fi galma bira ga'usan hordofnee walquba qabaannee leenjii barbaachisu sadarkaa qoonyaatti illee haa ta'u wiirtuutti fudhachuudhaan sanuma biraan geenyaa waanuma Oromoon Islaamotaa qeffannaa keessaa qabu irratti kan waliigalee yaa'idhaan biraan gahaa jiru san wal barsiisna malee waan addaati miti jechuudha. Ayyee fayyaa galatoomaa jecha mee dhumarra waan isin gama barnootaatiin dhaammatta yoo ta'e jiraate dhaamsa sanuu keessanii fi afgaaffii keenya goolabnaa jechuudha. Ayyee galatoomii silaafuu barnoota jennaan si hime amantiin barnoota hin qabne jirtu amantii waaqeffannaas illee akka amantii kamiituu amantii barnootaan guutamtee barnoota qabeenya isaa baratee ittiin bobba'ee galu ittiin jiraatu waan qabduu fi dhaloonni galma keessatti argamu. Silaafuu gaggeessaa jennaan jalqaba irraa siitu gaggeessaan dhaloota galma keessatti waan baree barsiisuu akka qabu tasirriidhaan hubannoo wal fakkaataa hawaasni Oromoo marti akka qabaatu gochuuf gaggeessa waan ta'eef warri barate kunillee gaggeessaan tokko qoftee akka hin barbaachifne beekee gaggeessuun dhaloota galma keessaa qabuu fi hawaasa Oromoo mara amantii waaqeffannaa kana barachuun isa barbaachisu barsiisuudhaaf hubannoo wal fakkaataa galma keessatti sadarkaa miseensa yeroo dhiyoo galma galee irraa kaasee miseensa galma keessa buleeyyii ta'an barnoota amantii wal fakkaataa kana irratti hubannoo wal qixa ta'e qabaatanii wal jala yaa'insa irratti barnoota kana bifa hawaasa mara hubachuu danda'u waan hawaasni isaa qabaduudhaa amantii mara kana biraan gahuutu irratti gahumsa akka isaan qabaatan wal jala yaa'insa uummanni Oromoo qabu akka isaan godhatan san barsiisuu irratti akkuma kiyya xiyyeeffatanii anillee gaafan gaggeessaa barnoota galma hora amboo ta'ee hojjetetti barsiisa masalaa buleeyyii galma kana keessaa barnoota qixa sirriidhaan dhaloota biraan gahaa jiran san fayyadamee isaan gaggeessaa ture waan ta'eef akka dhaamsaatti dhaloota galma hordoftoota amantii waaqeffannaa keessa jiran maraafuu gaggeessaa tokko fakkeenya godhatanii qajeelfama dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akka dhaloota san bira gootti barnoota kennan san duukaa bu'anii wajjalaa'insa sanitti kuufanii qajeelfama sanaan baranii barsiisanii waan baratan sana immoo dhaloota bakka nama bu'ee nama barsiisanii irraa fudhanii gara Oromoo mara of taasisanii abbaan taasisutti dhaloota ce'u akka ta'u dhaamsadhaan. Isin eenyu jedhamtu mee dhaloota isin dhaggeeffachaa jiru kanaan wal bartanii? Ani maqaan kiyya Girjaa Bokkoo Diidanaan jedhamu. Miseensuma galma hora ambootii jechuudha. Galma hora ambootii miseensa kan ta'e bara 2010 jechuudha. Achi keessaa eegii gara galmaa dhufe galma hora amboo keessatti itti aanaa kutaa barnoota galmaa ta'ee tajaajilaa ture. Ammallee immoo yeroo boodaa gara gaggeessaa kutaa barnootaa ta'ellee tajaajilaa ture jechuudha. Akkasitti waan barnoonni dhaloota har'a galmi jiru wal barsiisu barachaa ture barsiisaallee ture waliin gaggeessaa ture jechuudha galma hora amboo keessatti. Hayyee fayyaada hayyi. Egaa gaggeessaa kutaa barnootaa itti aanaa kutaa barnootaa irraa gara gaggeessaa kutaa barnootaatti har'allee immoo akkuma miseensa galma hora ambootitti akka jirtan nu himaa jirtan jechuudha. Saniif mee galma hora amboo keessatti gaafa galmi hora amboodhaa bakka kanan turre duraanii gaaf sanallee 2010 irraa turre jettanii san keessatti mee gaheen dhaloota barsiisuudhaa achi keessatti isin raawwattanii fi hagam akka cichoomina dhaloonni kun godhatuu fi bakka kana akka gahuuf gahee maaliif taphatamee akka kutaa barnoota galma kanaa fi akka miseensa galma hora ambootitti mee waan kana irraa nuti. Galmi hora amboo galma barnootaatiin hedduu galma jabaa. Galmi hora amboo galmoota hedduu of jalatti horsiisee keessaayyuu galmoota akka Tulluu Bantii akka Malkaa Biifaa dhalootuma galma hora amboo keessaa baratee bahetti kana hunda godhee jechuudha. Gaafa galma hora amboo keessatti dhalooti dhufee asitti baratu. Nullee gahee nuti baanu ofillee deemaa barsiisaa dhaloota barsiisaa ofii qabnullee achitti ergaa dhaloota san jajjabeessaa sadarkaa galma hora amboolletti wal jajjabeessaa wal barsiisaa akkasiin bakka har'a jirru kana geenye. Wanni nuti irraa gammannu guddoon dhaloonni galma keessatti bakkuma galmi jiru hundatti taa'ee wal dhageeffatee baratee
Har'amaan kanallee miseensi galma keessa jiru ha duraan barataa ture barsiisaa dhaabbata amantii waaqeffannaa kanaa ta'ee ha geggeessu jiru ammallee gara fuulduraatii fi abdii nuti qabnu dhaloonni silaa hubannoo fi waan silaa barate hojiitti barsiisuu irratti dhaloota dammaqaa qabaachuu keenyatti ittiin gammannaa jechuudha. Gammachuun guddoon nu qabnu isii taana akkasuma ammallee waltaalee silaa dhaloonni wal dhageeffatee galma silaa hora ambootiif kan hora amboollee dhiyaatanii tokko taanee dammaqinaan hojjechuu duraan gartee mana kiraa keessa taanee akkasiin hojjechaa turre. Har'a immoo galma hora ambootti akkan dhaabannee ofii keenya humnuma keenyaan dandeebine kana gochuun nuuf gammachuu guddaa. Kanaaf gara fuulduraatti nuti wali waan abdannuuf wali waa amannuuf kana caalaa hin hojjennee abdii walirraa qabnaa jechuudha. Dhaamsi ani qabu miseensi galmaa nuti bakkuma jirutti sagantaa isaatti jabaatee waa baratee waan barate barsiisee of ta'ee jiraatee of dura ilaalee bakka jiru ilaalee bakka ture ilaalee haa deemuuti. Ammallee wanni guddoon dhaamu silaa dhaloonni dammaqaa fi ilaalcha dammaqaa yaada silaa fageessanii ilaalu ija silaa agartuu fagootti wal arguu dandeettu horachuu fi galmachichuu qabaa jedhee dhaamaa jechuudha. Tole maqaan kiyya Dachaasaa jedhama akkanaatiin jedhama. Miseensa galma amantii waaqeffannaa hora ambootii jechuudha. Gaheen hojii kiyya ammoo akka wiirtuu godina Shawaalixaatti itti aanaa hojii gaggeessaa kutaa odeeffannoo keessatti namoota wiirtuu kanaati jechuudha. Gara galmaa immoo kan inni gara galma hora ambootti kan inni bara 2009 hundeeffama galma kanaa jechuudha. Galmi kun kan hundeeffame yookiin qaama eeyyama mootummaa biyya kana bulchaa jirurraa kan argate bara 2006. Haa ta'uti sababoota adda addaatiin galmi sun gidduutti laaffate bara 2009 bitootesuma 12 malee deebi'ee galmi kun hundeeffame guyyaa sanii kaasee miseensa galma amantii waaqeffannaa hora ambootii jechuudha. Hayyee fayyaa tahaayii egaa galmi hora amboodhaa 2006 kaasee akka hojii silaa amantii waaqeffannaadhaa geggeessaa turee fi gidduutti immoo haalota hin beekamneen xiqqoo laaffatee deebi'ee akka 2009 ka'e nu himtanii jirtanii. Kanaaf egaa adeemsa kana keessatti mee maaltu isin mudate? Bareedaadha. Galmi hora amboogaa akkuma dura kaase waggoota 3 waggaa 2 wayiif adda citee bara 2009 bitootessa 12 deebi'ee asuma magaalaa Amboo mana nama dhuunfaa kireeffatee hojii sagantaa illee isaa hojjechaa ture jechuudha. Haa ta'uti yeroo sanitti miseensa galmaa ta'eetiin kanan gara galmaa dhufe jechuudha. Adeemsa keessa sila karaa kutaa faayinaansii galma sanitti hojjechaa ture. Sanumarra dhaabbachuudhaan haga hojii amantii waaqeffannaa kana haga wiirtuu godina Shawaalixaatti illee hojii gaggeessaa kutaa barnootaa wiirtuu godina Shawaalixaa ta'ee hojjechaa ture jechuudha. Sadarkaa galma keessaatti immoo ittaanaa hojii gaggeessaa yookiin ittaanaa waayyuu galma sanii ta'ee waggaa tokkoof wayiif hojjechaa ture jechuudha galma san keessatti. Yeroo saniif 2009 irraa kaasee haga silaa 2012tti mana nama dhuunfaa kireeffateeti kan inni ture jechuudha. Ganda torban kuttaa'ee yookiin ganda duwwaa 3 jedhamee kan waamamu keessa mana nama dhuunfaa qarshii 2000 oliin kireessee dhiyaate kaffalee bakka san ture jechuudha. Haa ta'uti innus akka dhaabbata tokkootti yookiin akka abbaa amantii tokkootitti ulaagaa silaa seeraa waan qabnuuf karaa mootummaatti deemnee bakka silaatti waaqeffannu itti deddeebinee gaggaafachaa ture jechuudha. Haa ta'uti bara 2012 keessa mootummaanis gaaffii keenya kana yeroo hundaa hubachuudhaan yeroo ammaa kana ganda hora ayeetu kan jedhamu achi bakka lafa yookiin bakka itti waaqeffannu nu kennee amma kan argamu ganda san keessatti jechuudha. Hayyee tole fayyaa tahaa galatoomachaa. Yeroo mana kiraa keessa turtan sanitti geggeessummaarra yeroo jirtan sanitti maaltu isin mudate? Mee dhiibbaan dhaloota kanarra gahaa ture maal fakkaatame? Dhiibbaan karaa waaqeffattoota kana yookiin warra silaa sagantaa uummata Oromoo kana oofaa ture irratti godhama tokko lama jennee waan hinuuti jechuudha. Dhiibbaa guddaatu gaggeeffamaa ture. Achi nu itti turre akka silaa dhugaa warra keenyaatiin malee silaa bakka kana hin geenye ture. Tokkoffaa dhaloonni galmaa kun sagantaan kun kan isaa ta'uu waan amaneef
rakkoo fi gidiraa adda addaa osoo dadhabee hin jedheen halkanii guyyaa baatee akka sagantaa kun bakka kana geessu godhe jechuudha. Kanaaf rakkoonnis yeroo sanitti nu mudachaa ture hagana jennee waan himuu dandeenyuuti jechuudha. Rakkoon guddoodha. Haga silaa mana kiraa keessa ture sanitti haga namicha mana kiraa nutti kireesse kana magaalaa kana keessa bakka tokko qofa mana kiraa arganne jechuudha. Haga nama sanallee nutti gorsuurra. Warra akkamitti mana kireessite warri akkasii warra si balleessu jedhanii haga nama sanallee nurraa dhorkaa turan jechuudha. San bira darbee immoo mana kiraa silaa qarshii xiqqaadhaan namni kireeffatee jiraachuu danda'u, qarshii 500 kireeffatee jiraachuu danda'u, haga qarshii 2000 bishaan ibsaa dandeenye haga qarshii 2000 kaffalaa ture jechuudha galma san keessatti. Maaliif waan mataan keenya yookiin dhaloonni kun sagantaa sanitti amaneef sagantaan kun sagantaa kiyya har'a yoon bakka kana taa'e boru bakka ga'uudhaaf barbaadu san waan nangaa jedhe amaneef dhaloonni kun osoo nutti guddate dadhabne hin jedhin waan qaburraa sadarkaa sanirra dabarree sadarkaa gaafa lafa gaafachuudhaaf yookiin bakka itti waaqeffannu gaafachuudhaaf illee karaa waajjira lafa sanitti deddeebi'aa turellee haga silaa galmeen keenya fa'aa dhufachuutti yoo har'a geessinee galmee galchinee deebine guyyaa biraa gaafa deebine galmeen keenya hin jiru jechuudha. Galmee isin biraa hin qabdan jedhanii haga silaa achi keessa nu hariiruutti turan jechuudha. Kanaaf nunis immoo obsa qabaannee dhaloota keenya yookiin miseensa keenya illee hubachiisuudhaan rakkoo hunda sammataatti baattachaa dhuma. Kaan immoo obsaa kaan dhoksaa dhuma fayyadamnee tuma dhaloota keenya illee waan dhoskine dhaloonni kaan har'umaa baanee kan nunis akka abbaa amantii tokkooti geggeessaa amantii tokkooti. Akka silaa heerrii fi seerri biyya kanaa jedhutti amantii keenya geggeessaa jira maalirra kan nagee jedhutti gaafa ga'u dhaloota keenya gorfachaa walii obsaa walii dhoksaa haga silaa galmee keenya deddeebisnee qophii goonee achi galchaa ture jechuudha. Adeemsa keessa galatoomaniiti namoonni silaa waan Oromoo kana jaallatanii fi itti amanan achuma keessallee waan jiraniif dhiibbaa tokko tokko nu gochuudhaan haga silaa galmee yookiin dookumentiin keenya bakka qabatu nu godhan jechuudha. Saniif adeemsa keessa hundaa'uu obsaa danda'atuma bara 2012 bulchiinsi magaalaa Amboollee akkasumallee kantiibaan magaalaa kanaallee rakkoo keenya kan rakkoo bara dheeraa gaafatamaa ture ta'uu argee gaaffii keenya kana gara deebiitti keessaa bakka kana deemee jechuudha. Har'a immoo deemee galmi kun bakka kana gahee jira. Saniif gara fuulduraatti galma kana ijaarsan xumurre waan silaa dhaloonni akka galma kana ijaarratee xumuruuf dhaamsi isin gootanii fi maaltu akka nurraa eegamu waan dhaloota kana himtan mee maali? Amma waggaa ijaarsi galma kanaa karaa xumuraatti deemee jira. Dhaloonni silaa galma jiru kun mataan isaa yookiin dhaloota silaa beekumsa isaatti amanu waan ta'eef galma kana ijaaree xumuruu wanni ulfaatu hin jiru jechuudha. Karaa salphaa ta'een ijaaree xumuruu ni danda'a. Maali jennaan itti amaneera waan ta'eef kaleessaa rakkoolee gurguddoo sun dabarsee bakka kana waan ga'eef har'a ammoo silaa daran kana caala akka isaaf ta'utti akka silaa fedhii isaatitti galma kana ijaaree xumuruu akka danda'u irraa argaa jira jechuudha. Saniif kun immoo maal jennaan silaa bu'aa sagantaa isaatti ofitti waan amaneef sagantaa isaatti waan amaneef bakka kanaan ga'e waan ta'eef daran ammallee kana caala hojjetee silaa dhaloota ala jiru kanaaf fakkeenya ta'ee karaa galma isaatti deebisee badhaadhina qananii milkaa'ina warri keenya kaleessa itti jiraatan turan san akka dhaalchisan asumaan dhaloota kiyyaaf dhaamachuudhaan.